YouTube sagalee konkolaat dhagamu ajajeera humnadhii goolicha. Yaa baay'eetu jechuun hawwii keenya yeroo hundumaatii dhaggeeffattoota miidiyaa hawaasaa kallattii kamiin hordoftan akkuma beekamu yeroo garaagaraatti keessummoota garaagaraa qabannee isin dhiyaachaa akka turre beekamaadha. Har'as immoo keessummaa nama jabaa beekaa keenya dhugaa taalentii addaa nama qabu qabannee isin dhiyaanne qaama xinnoodha yaadi isaa akka nama guddaati baay'ee hin argitu. Kallattiidhumaan isa faana wal barannaa maqaa kee dhaggeeffattoota keenya barsiisiti. Achi booda gaaffii tokko tokko wal gaafanna. Maqaan kee eenyudha? Eenyu jedhamta? Dhaggeeffattoota keenya faana wal barra. Daawwattoota keenya Amee Damasee Lataa Gootuu Ashaaraa Buunee Hordofaa Dagaagaadhaan. Waaw! Dhaggeeffattoota keenya akkuma argitan namni Waaqayyoo nutti jiru xinnaaf akka dhagaru baay'ee ayyaana Waaqayyoo kan irra jiruu fi Waaqayyoo ayyaana guddaa kan irra godhee Afurri Waaqayyoo kan ittiin hojjechaa jiru bara kana. Daa'ima xinnoo kana Waaqayyoon bara isaa eebbisuu jecha Saamu'eel jedhama. Booddee irratti ayyaana isarra jiruun nu tajaajila Waaqayyoo isaa kabaju. Amma sanittuu garuu immoo hordoffiin keessa nu faana ta'uu gaaffii tokko tokko gaafannaa nu faana bu'aa jechuu jaalannaa. Faarfataa nama Waaqayyoo moo tajaajila raajidha moo faarfataadha moo hojjetaa wangeelaa ta'e? Barsiisa wangeelaati. Waaqayyoon si akka kabaju Waaqayyoon si ulfeessu iddoo kanatti waamicha koo kabajee iddoo kanatti argamtee dhaggeeffattoota keenya faana gaaffii deebii ani si gaafadhu na faana gochuudhaaf dhufuu keetiif Waaqayyoon si akka kabaju kabajame jechuun jaaladha. Maarree wanti si gaafadhu mana barumsaa galteettaa? Damee galte. Keejii waanii galte. Bara kana eegaltee mana barumsaa? Umriin kee umrii waggaa guuteetta jechuudha. Mana barumsaa keessatti akkamii sadarkaan kee tokkoffaa baatamu? Sadarkaa tokkoffaa. Nyaata keessaa nyaata maalii jaalatta? Nyaata jiraachuu fi guutisee nyaata. Jiraachuuf guutisii. Namoonni baay'een nyaata kan nyaataniif jiraachuudhaaf nama Waaqayyo sami Waaqayyoon si akka kabaju dhaggeeffattoota keenya faana wal barteetta. Ayyaana tokkoon immoo akka saba kana tajaajiltuuf abdiin qaba. Waaqayyo ayyaana saba godheeni. Ati barsiisaa wangeelatti binaan jettee turte duratti miti? Mee Waaqayyoon amma si gargaare saba keenyan yookaan hordofaa jiranii wanti xinnoo jedhiiti nu tajaajili. Nulee si hordofnaa. Maayikii si qabda baay'ee maayikii hin argine dhiifama maayikiin si bitameera. Nama Waaqayyoo nama jabaadha. Maayikii keessanis soodhaayi. Jalqabatti Waaqni samiiwwanii fi lafaa uume. Lafti kan bifa hin qabnee fi duwwaa turte. Dukkaanis tujuba irra ture. Hafuurri Waaqas bishaan irra sosocho'aa ture. Waaqni ifnaa ta'uu jedhee ifni sigdee. Waaqni akka ifni sun gaarii ta'e akka arge fi dukkanas gargar baasee Waaqnis ifa sanaan guyyaa jedhee dukkana sanaan immoo halkan jedhee moggaase galgalas ta'ee kan ammas ta'ee guyyaa tokkoof. Waaqnis bishaanii fi bishaan gargar baasuuf wantiin bishaanota gidduu haa jiraatu jedhe. Akkasuma immoo macaafa malee sammuu keessas macaafa qulqulluu akka dubbistu nan beeka. Mee Qorontos isa lammaffaa qonnaa 9:6 namni harka isaa utuu hin guuti facaasuun harka utuu guuti galfata. Namni harka isaa guuti facaasuun immoo harka guutee galfata jedhe. Gari siqee harka isaa guutee warra dhaban fi kenna tolee isa bara jabatee dhaabbatee jira. Waaqayyoon sana eebbisu. Akkasuma dhaggeeffattoonni keenya karaa miidiyaa nu hordofaa jiranii kadhata keessan eegu waan ta'eef isaan faana teenyee ayyaana keessan kana qooddanna waan ta'eef nu kadhadhaa. Waaqayyo si eebbisee romla dhiigolcha. Ameen. Karaa kee namatti si eebbisee. Ameen. Mana keessaa akkamti jireenya fayyinaa keessan eebbisee. Ameen. Eebbisee romla dhiigolcha. Ameen. Fuula dura kee isaan nama Waaqayyo fuuldura kee irratti Waaqayyo sababii kee namni kee Waaqayyo balbala keessa namni ta'eera. Ameen. Waaqayyo si ta'eera. Ameen. Humna dhiigolicha. Ameen. Humna dhiigolicha. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo nama Waaqayyo
Atajerum na igolicha. Amen. Atajerum na igolicha. Amen. Atajerum na igolicha. Amen. Atajerum na igolicha. Amen. Tirret over the lila the galas. Amen. Hallelujah, Gofta Jesus. Amen. Hallelujah, Gofta Jesus. Amen. Ekamawan ayo biya kana sana kana kare ke sabu thera dan. Amen. Lafam nagalato. Amen. Illen sa nagalato. Amen. Tachen nagalato. Amen. Mani tagaba biya kana laf nagalato. Amen. Biya lafagu tumare ekamawan ayo guthera dan. Amen. Ekaman nagalat aso ekaman kille sobara fayit. Amen. Ekaman samuja loba fayit. Amen. Ekaman samuja sit. Amen. Guthera dan. Amen. Ada jerum na igolicha. Amen. Una igolicha. Amen. Una igesus. Amen. Una igesus. Amen. Wallo gaya su katari sini sana di bakati sisi. Amen. Ya kadang dengan nyaska jumnya zabe kabar. Amen. Kalau ya Hallelujah. duftin yang nyaska jumnya zabe kabar. Amen. Saya kaya kenal ya bedishan. Amen. Kane gaji tutup. Amen. Nah kata dia ayat. Nargata. Hallelujah. Amen. Nah kata dia mukoya. Nargata. Biar lari dari jamak buat ayat si amanah hijabat. Amen. Buat raja ni dapatin mana imut. Amen. Bagzaga yumano tis analach. Hallelujah. Amen. በኢየሱስ በህይወት ደግሞ ጉነገሩ ይሰያል። አሜን። buat ayat si amanah hijabat. አሜን። Buat raja ni dapatin mana galas imut. አሜን። Buat ayat sitte galera. አሜን። Sitte galera. አሜን። Sitte galera. አሜን። Sitte galera. Ingolicha. አሜን። Mantara surra kantara battu. Buat ayat si debiserum na ingolicha. Kuna ingolicha kana diema. Kuna ingolicha kana diema. አሜን። Inga kaya sake. Daldala sake. Siyeli kabe. Nasati ke bai. አሜን። Vijala farra kana gukko sadala warra kana sana. Vijala farra kana wakayo kana tiwakayo kana vijala. Isara ke yata. አሜን። Una igolicha kana khas. Una igolicha kana khas. Una igolicha. Facebook, YouTube, sagale ko kagamu. Ajajerum na igolicha. አሜን። Ajajerum na igolicha. አሜን። Ajajerum na igolicha. አሜን። Ajajerum na igolicha. Amen. Ajajerum na igolicha. Amen. Ajajerum. አሜን። Amen, amen, amen. አሜን። waaqayyoon sina eebbisu eebbifamaa ayyaana keessan qoodanneerra sabni karaa yuutuubii keenya feesbuukii keenya tiiktookii keenya hordofaa jiranii ayyaana keessan qooddataniiru itti eebbifamaniiru nana mana namni amanee fudhatee karaa kadhate keessanii dhibeerraa yaadota garagaraarraa hiyyummaarraa akka bilisa ba'an nana mana ayyaana keessanitti baay'ee waan amanuuf waaqayyoon sinaa kabaju jecha karaa miidiyaa keenya warri nu hordoftaa jirtan hordoftoonni keenya hundumti keessan waaqayyoon sinaa kabaju har'a nama waaqayyoo barsiisaa wangeelasaa jennu raajiisaa jennu hunduma ayyaana waaqayyoo gonfateera hunduma isaa nama waaqayyoo saamu'eel faana turre waaqayyoon isaanaa kabaju jecha nama guddaa dhugaa waaqayyoo qaamni isaa xinnoo ta'uu danda'a yaadi isaa garuu guddaadha ayyaanni waaqayyoo irra jiru guddaadha waaqayyoo isaa kabaju jecha hordoftoonni keenya karaa yuutuubii keenya tiiktookii feesbuukii kallattii kamiin sooshaal miidiyaa warroonni nu hordofaa jirtanii waaqayyoo sinaa kabaju ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa jecha qophii biraatiin torbee immoo hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa ulfaadhaa kabajamaa horaa bulaa deebanaa.